Media sabatu kufama OMN abdinu matasuma Hawaasa Oromoo Washington DC fi naannawaa ishee jiraatan maraaf Waldaan Hawaasa Oromoo Washington DC fi koreentumsa OMN Washington DC caamsaa 4 bara 2024 waaree booda sa'aatii 2 irraa jalqabuun kabaja hundeeffama OMN waggaa 10ffaa fi waltajjii marii hawaasaa bal'aa qopheessuun koottaa haa mari'annu jedhum. Hundeeffama OMN waggaa 10ffaa kabajuun imala miidiyaa ummataan dhaabbate ummataaf hojjetu OMN waggoota 10 darban keessatti siyaasa Itoophiyaa keessatti taasise yaadachuun itti fufiinsa isaa mirkaneessina nurraa hin hafinaa jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Waltajjii hawaasa Oromoo Washington DC kana irratti hawaasni Oromoo DC fi naannawa ishee jiraatan hunduu affeeramtanii jirtum. Yaa'ii hawaasa Oromoo Washington DC adda kan taasisu hawaasni kutaa addunyaa kamuu jiru karaa Zoomiitiin hirmaachuun haala yeroo ammaa siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa irratti yaada isaa kennachuu fi qooda fudhachuu danda'a. Waltajjii kana cinatti hundeeffamni OMN waggaa 10ffaa fi tumsi diinagdee kallattii fi toora onlaayiniitiin kan taasifamu ta'uu isin yaadachiisuun warri Ameerikaa jiraatan karaa Zeelii fi Kaash Appiitiin OMN tumsuu dandeessu. Kanneen kutaalee addunyaa biroo keessa jirtan karaa PayPal tumsa hundeeffama OMN waggaa 10ffaa irratti yoo hirmaattan ummata sagalee hin qabneef waan sagalee taataniif onnee irraa siin galateeffanna. Daayirektarri olaanaan OMN Dajanee Guutamaa fi bulchiinsi OMN sagantaa kana irratti argamuun hawaasa wajjin marii bal'aa taasisu. Teessoon 6212 3rd Street Northwest Washington DC 20011 OMN tumsuun ummata sagalee hin qabneef sagalee ta'uudha. Koree qindeessituu sagantichaa Ameerikaa Washington DC. Media sabatu kufama OMN abdinu matasuma Ashamar kafuuni daawwattoota OMN oduu ijoo guyyaa kanaaf qabanne isinitti himna oduu isinitti himanii asina sanii. Waggoota 5 darban mootummaan bilchiginaa Itoophiyaa bulchaa ture keessatti rakkoon mirga ilmaan namaa hammaatee jira jedhan hayyoonni OMN wajjin turtii taasisan. Sagantaa tamsaasa kallattii haala Oromiyaa fi mooraa Oromoo mata duree jedhuun OMN dhiyeesse irratti hayyoonni seeraa diinagdee fi qorannoo saayinsii Oromiyaan waggoota 5 darban giddugala waraanaa taatee jirti jedhan. Dirreen siyaasaa dhiphachuu Preesiin walabaa ukkaanfamuu namoonni jumlaan ajjeefamuu hidhamuu reebamuu manneen ummataa gubamuu addabaabaay irratti ajjeefamuu fi gochoonni biroo kan sarbamiinsa mirga namoomaa mul'isan danuun raawwatamuu hayyoonni kun himanii jiru. Rakkoo diinagdee kufaatiin dippiloomaasii fi kufaatiin siyaasaa maddi isaa wal waraansa Oromiyaa keessaa ta'uu hayyoonni kun eeruun jijjiiramni uummanni Oromoo qabsoo isaatiin fide karaa irraa maquu fi sirna aangoo qabate olaantummaa aangoo isaa tiksuu qofa irratti xiyyeeffachuu balaa hamaa biyya sana keessatti fidee jira jedhan. Jijjiirama siyaasaa fi diinagdee bara 2018 Itoophiyaatti dhufe hordofee mooraan qabsoo Oromoo gaaga'amaa garaagaraatiif saaxilamuu hayyoonni seeraa diinagdee fi qorannoo saayinsii turtii OMN waliin taasisaniin himan. Mooraa qabsoo Oromoo keessatti garee siyaasaa aangoo bulchiinsa biyya harkaa qaban garee mormitootaa fi garee dhaabbilee siiviiliitu jira kan jedhan hayyoonni kunniin gareewwan kun sadiin dantaa fi akeeka Oromoon qabsaa'aa tureef irratti ijannoo wal fakkaatu dhabuun gaaga'amaa olaanaa fidee jira jedhanii jiru. Hayyoonni siyaasaa Oromoo yeroo ammaa bakka sadi jiraachuu kan eeran hayyoonni kunniin hayyoota mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhuun mootummaa deeggaraa jiran kanneen mootummaan kun mootummaa dantaa fi gaaffii uummanni Oromoo qabsaa'aa fi ture deebisuu miti jechuun mooraa qabsoo keessaa mootummaa falmaa jiranii fi kanneen jidduutti hafanidha jedhanii jiru. Mootummaan bilchiginaa mootummaa fi ummata Oromoo deebisuuf fedhii siyaasaa uummanni Oromoo biyyattii sana keessatti qabu kabachiisuu hin dandeenye waan ta'eef mooraan qabsoo Oromoo dantaa fi fedhii siyaasaa uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti argachuuf qabsaa'aa ture irratti xiyyeeffachuun hojjechuu akka qaban dhaamaniitu jiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Saboo keessatti humnoonni nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoo gara naannawaa kanatti galchuu deemtu jechuun namoota nagayaa hidhaa jiraachuu jiraattonni OMN'tti himan.
namoonni hidhaman Abdurroo Umar, Waaqoo Qaabatoo, Ayyaanoo Qaabatoo fi Daawud Giigoo kanneen jedhamanii fi namoonni biroos maqaan isaanii kan hin eeramin akka jiran himame. Kanneen biroo osoo karaa imalaa jiran mana sireetii qabamanii hidhaman gara namoota 100 olii akka ta'an maddeen OMN'tti himanii jiru. Mootummaan duula guyyaa 40 jechuun naannoo humni hidhate keessa hin sochoone hunda ofumaa keessa deemee hawaasa nagayaa tasgabbii dhoowwaa jiraachuu jiraattonni himaa jiru. Namoota hidhaman kanneen kaabineen aanaa tokko isaaniin qarshii 100 gaafataa akka jiran maatii hidhamtootaa keessaa kan maqaan isaa akka ka'u hin barbaanne eeree jira. Oduu kenna biraatiin godina Gujii aanaa Waadaraa keessatti waraanni mootummaan duula guyyaa 40 jechuun bobbaasee gocha suukanneessaa hawaasa nagaa irratti akka raawwataa jiran jiraattonni OMN'tti himan. Guyyaa kaleessaa dargaggoo Gadaa Boneeyyaa Sooraa jedhamu waraana kanaan manuma isaatiitti itti seenanii itti dhukaasuun ajjeesuu maddeen OMN'tti himanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa kun Gadaa Boneeyyaa rasaasaan rukutanii erga ajjeesanii booda haadha warraa isaa irratti illee haleellaa korniyaa raawwatuun dhagahamee jira. Dargaggoon kun kanaan duras yakka tokkoon malitti ji'a 6 ol mana hidhaatti turuu ibsameeti jira. Rakkoon jimaa irratti gibira humnaa olii kaffalchiisuu oomishoota jimaa dabalatee daldaltoota jimaa illee kisaaraaf saaxiluu daldaltoonni himu. Kaffaltiin gibira humnaa olii guyyaan jimaaf kaffalamu humna isaaniin ol ta'uun kan himan daldaltoonni jimaan daandii gubbatti gubatee faayidaa ala erga ta'ee magaalaa seenaa jechuun kunis kasaaraa dabalataa uumeera jedhan. Oomishtoonni jimaa guyyaa irraa oomishaa oolan illee bu'aan argachaa jiran akka hin jirre himuun uummanni gaaffii isaa karaa nagaa fi seera qabeessaan gaafachuuf yaaluu illee sagaleen isaanii humnaan ukkaanfamaa jira jedhu. Keellaan duraan iddoo muraasa ture amma baay'achuun kaffaltii madaalawaa hin taane tilmaamaan kaffalchiisaa jiraachuu kan himan daldaltoonni mootummaan dafee yoo hin sirreessine hawaasa dabalatee daldaltoonni rakkoo ulfaataaf saaxilamuu maluu jedhanii jiru. Jimaan awwadaayii fe'amee ba'u hanga Finfinnee ga'utti keellaa 15 caaluu olitti qaraxamaa jira kan jedhan namoonni alkallattiin saamichaaf bobbaafaman jiraachuu daldaltoonni himaatee jiru. Oduu ijoo kennaa xumuraatiin hawaasni Oromoo biyya Neezerlaandii jiraatan yaadannoo guyyaa gootota Oromoo fi obbo Battee Urgeessaa taasisan. Gootonni biyya isaanii fi saba isaaniif jecha wareegaman yeroo maraa leellifamuu fi yaadatamuu qabu kan jedhan dhiyeenya ajjeechaan obbo Battee Urgeessaa irratti raawwate hedduu kan isaan gaddisiise ta'uu hawaasni Oromoo Neezerlaandii ibsaniiti jiru. Akkasumas ilmaan Oromoo maqaan isaanii hin beekamne guyyaan daandii gubbattii fi mana baafamanii ajjeefamaa oolan hedduudha jedhan. Uummanni Oromoo bal'aan seenaa isaanii jiraachisuu fi leellisuun cinatti dhugaa fi dhiigni isaanii akka ba'uuf hojjechuun barbaachisaa ta'uu dhaamaniiti jiru. Hayyuun Oromoo akka mataa ol hin qabanne doofaa ta'ee akka jiraatuuf mootummaan biyya bulchaa jiru ajjeechaa akka imaammataatti qabatee sochiittee jiras jedhaniiti jiru. Uummanni Oromoo tokkummaa fi ijaarsa isaa tolfachuu akka qabus hawaasni Oromoo Neezerlaandii dhaamanii jiru. Tole daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabanne goolabeetiin jira. Bal'ina isaa oduu keenya kan idilee keessaa argattu hangasittuu qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waliin turtii gaarii qabadha.